Mallattoowwan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura kennaman keessaa kun isa tokkodha. Raashiyaa fi Israa'el keessatti lageen gara dhiigaatti jijjiiraman. Dhugaa baatonni lamaan immoo muka ejersaa lamaanii fi baattuu ibsaa lamaan Waaqayyo gooftaan biyya lafaa dura dhaabbatanidha. Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaade ibiddi afaan isaanii keessaa ba'ee diinota isaaniin fixa. Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaades akkasitti ajjeefamuun irra jira. Isaan kun lamaan bara raajii dubbatan sanaa Waaqa keessaa bokkaan akka hin roobneef cufuudhaaf aboo qabu. Bishaanota dhiigatti geeddaruudhaaf yeroo barbaadanittis dha'icha waan jedhamu hundumaan biyya lafaa rukutuudhaaf aboo qabu jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 4 hanga 6tti. Lageen gurguddoo fi beekamoon addunyaa keenya gara dhiigaatti jijjiiraman. Lagni Efraaxees guddichi fi lagni Galiilaa kan bartoonni gooftaa walakkaan ol qurxummii keessaa qabataa turan taatee maalummaan isaa hin beekamneen dhiigatti jijjiirameera. Tarii raajummaa mul'ata Yohaannis kanatu hojiitti hiikamee laata? Ergamoota kanatu bishaanicha rukutanii dhiigattis jijjiiranii laata? Maalumaafuu akkuma macaafni qulqulluun jedhu yeericha garuu hin beektaniiti. Dammaqaa ibsaa amantii keessan qabadhaa dhaabbadhaa, Yesuus deebi'ee dhufee nu fudhata. Yeroo ammaa kanatti addunyaan bittaa bineensichaatti wal ceesisuuf tottolfataa jirti. Dhaabbileen nageenyaa, dhaabbileen fayyaa, dhaabbileen nyaataa, dhaabbileen bulchiinsa waloo fi maallaqni waloo addunyaa keenya toora galanii hundeeffamanii jiru. Kun ammoo bittaa bineensichaa sanaaf haala mijeessuuf kan karoorfamedha. Kanaafis bineensichaas baasuuf addunyaa guutummaa irratti wal waraansa xaxaa kiyyeessaa jiru. Erga addunyaan wal waraansaa fi waraana addunyaa sadaffaatti ceetee booda abbaa falaa yookaan abbaa malaa jedhamee as ba'uu fi nagaa buusuu fi yaaluufidha. Gara biyya keenyaatti yeroo deebinu waraanni irraa dhabamee kan hin beekne kaabni Itoophiyaa ammas sadarkaa yaaddeessaa irra ga'eera. Hooggantoonni TPLF bakka sadiitti caccabaniiru. Paartileen lama TPLF irraa cabanii maqaa haaraa moggaafachuun dhiyaataniiru. Gama biraatiin ammoo paartichuma irraa citanii bosona kan seenanii fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fa'aa aangoorraa kaasuuf kan qabsa'an ammoo tarkaanfii humnoota nageenyaa Tigraay irratti fudhataa akka jiran ibsameera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Gama biraatiin Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti wallabdeen ulfaataan daangaa irratti uumamaa jira. Hidhattoonni Keeniyaa daangaa Itoophiyaa ce'uun lammiilee Itoophiyaa daangaa irratti argaman irratti tarkaanfii meeshaa waraanaatiin deeggarame fudhataniiru. Lubbuun namootaas darbeera. Qabeenyi lammiilee Itoophiyaa daangaa irra jiraatanii kumaan lakkaa'amus jala saamameera. Taateen kun eessattii fi yoom raawwatame? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufuu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin odeeffannoowwan biyya keenyaa fi addunyaa keenya irraa walitti qabaman karaa chaanaalii keenya yeroo hundumaa akka gadhiifamaniin hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Akkuma jalqabaa isiniif qooduuf yaalletti yeroon kun yeroo rakkisaa fi yeroo addunyaan cinqii keessa jirtudha. Itoophiyaanis qaama addunyaa kana ijaa taateef kallattiiwwan garaagaraan qorumsi itti baay'ataa jira. Dhimmoota nageenyaa wajjin wal qabatee naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Dassanichitti naannoo Heerum jedhamu keessatti haleellaa hidhattoonni Keeniyaa Turkaanaa irraa dhufan taasisaniin lubbuun nama tokko darbu loowwan 2,000 ol fudhatamaniiru. Jiraataan naannichaa nageenya isaaf maqaan isaa akka caqafamuu hin feene addis istaandaardiitti akka himanitti haleellaan kun kan raawwatame sanbata fulbaana 13 bara 2025dha. Horsiisee bultoonni loon tikfachuuf naannawaa Hiroom deemanii akka turan ibsuun haleellaa hidhattoonni Turkaanaa taasisaniin lubbuun nama kanaa darbuu fi loowwan kun saamamanii fudhatamuu ibsee jira jiraatichi. Hidhattoonni kunneen wiixata fulbaana 15 bara 2025 haleellaa wal fakkaatu
guutuu kan raawwatan yoo ta'u humnoota nageenya aanaatiin ari'amuun isaaniis ibsamee jira. Jiraataan naannichaa biroon Addis Istaandaard waliin turtii taasisee haleellichi raawwatamuu mirkaneessuun hidhattoonni kun garee afuriin wal qoodanii gara naannichaa dhaquu himee jira. Haleellichaan abbaan maatii afurii Heeyimaa Kuwaangaa kan jedhamu osoo loon eegaa jiru rasaasaan rukutamuun lubbuun isaa darbuun ibsameera. Dhukaasa yeroo sana taasifame gidduutti loowwan 3 rukutamuun du'uu ibsuun borumtaa isaa dargaggoonni Turkaanaa 5 ta'an saamichaaf dhaquun dhukaasni itti banamnaan dhiyeessuu isaaniis ibsee jira. Gocha kanaan horsiisee bultoonni loowwan isaanii hunda dhaban jiraachuu himuun ajjeechaa yeroo yeroon naannawaa sanarraa ga'aa jiru dhaabuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabas jedhanii jiru. Addis Istaandaard dhimma kana ilaalchisee bulchaa aanaa Dassanech Taaddalaa Haatee dubbisuuf kan yaale yoo ta'u bulchaan kun ibsa gabaabaa kenneen kun wallabdee uummataa fi uummata gidduutti uumame osoo hin taane sochii namoota xixiqqoo dhuunfaa tokko tokkooti jedhees jira. Haleellaan kun kan raawwatame bulchaan naannoo kibba Itoophiyaa Xilahuun Kabbadaa dhiyeenya kana bulchaa naannoo Keeniyaa Turkaanaa Ataakaarii fi qondaalota olaanoo biroo waliin dhimmoota naannoo irratti magaalaa Turmii keessatti mari'achuu isaanii erga himamee guyyaa tokkoon booda. Marii kana irratti itti gaafatamaa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa obbo Xilahuun Kabbadaa akka ibsanitti naannolee waldaangessan kana lamaan gidduutti hariiroon uummataa fi daldalaa gaariin waggootaaf akka ture ibsaniiru. Itti dabaluun mariin kun dantaa waloo uummatoota lamaanii kan akka maatii tokko ta'an irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsuun walitti dhufeenya uummata Dassanechii fi Turkaanaa nagaa fi qabeenya jiru sirnaan akka itti fayyadamuuf mijatu akka ta'uuf waliin kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Naannoo Turkaanaa fi Ataakaaritti ergama addaa nageenyaa Joon Munees akka jedhanitti koriideroonni Dassanech Turkaanaa uummata lamaan fayyadamoo taasisuu kan danda'u ta'us walitti bu'insi dantaa waloo uummataa miidhuu darbee waan uumamuuf rakkoo kana furuuf sadarkaa hooggansaatti ejjennoo kutannoodhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Marii waloo kana irratti hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa, miseensonni paarlaamaa Keeniyaa fi hooggantoonni olaanoo naannoo Ataakaar akka argaman gabaasichi ni mul'isa. Kanaan dura gurraandhala 24 bara 2025 godina Oromoo kibbaa aanaa Dassanech naannawaa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti walitti bu'insa hidhattoota Keeniyaa irraa dhufaniin ka'ee fi hanga ammaattis itti fufeen yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 13 du'uu fi namoonni 2 madaa'uu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa Addis Istaandaarditti himaniiru. Akkasumas bidiruu 6 meeshaa kiyyoo qurxummii 130 qurxummii 500 dabalatee qabeenyi hedduun fudhatamuus ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannawaa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti ganda Kuukruuk jedhamtu keessatti walitti bu'insa bitootessa 22 bara 2025 mudateen lammiileen Itoophiyaa 4 yoo ajjeefaman 3 ammoo madaa'uu jiraattonnii fi qondaaltonni mootummaa himanii turan. Kana hordofuun jilli itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf tasgabbii naannoo kibba Itoophiyaa obbo Waganee Bizuneetiin durfamu jila hooggantoota olaanoo mootummaa fi caasaa nageenyaa koomishinera koomishinii poolisii kaawuntii Turkaanaa Keeniyaa Juuliyaas Kaavilaan durfamu waliin gurraandhala 25 bara 2025 marii taasisanii turan. Maricha irratti hooggantoonni mootummaa olaanoo biyyoota lamaanii walitti bu'insa naannoo daangaatti uumamuu hiikuu fi naannawaa sanatti nageenya akka deebi'uuf waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii odeeffannoon koomishinii aanaa Dassanech irraa argame ni mul'isa. Qondaaltonni mootummaa biyyoota lamaanii dargaggoota, maanguddoonnii fi abbootiin amantaa tokko tokkoon biyya qindoominaan walitti bu'insaa horsiisee bultoota naannoo daangaa jidduutti akka hin uumamneef waliin hojjechuu akka qaban waltajjii marii kana irratti ibsamee ture. Marii kanaan dura wallabdee fulbaana 22 bara 2022 taasifameen ajjeechaa namoota hedduu hordofuun jilli gama lamaanii nagaa waaraa buusuuf irratti mari'atanii turan Addis Istaandaarditu gabaase. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu erga dibdeen TPLF gidduutti dhalachuun hooggantoonni paartichaa qoqqoodamanii paartiin lammaffaan TPLF irraa cabee hundaa'eera. Paartiin ammaa hundeessuuf karoorri Maqaleetti taa'ame kun UDUU Walaadoo Tigraay jedhama. Paartii dhaloota Tigraay akka jechuuti.
Kora hundeeffama isaa sanbata fulbaana 20,2025 magaalaa Maqalee hoteela Pilaanet jedhamutti kan geggeesse paartiin kun filannoo dhufu irratti hirmaachuuf karoora akka qabu ibseera. Qindeessitoota hundeeffama paartichaa keessaa 3 yeroo obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay bulchitoota godinaa warra turanidha. Isaanis bulchaa godina giddu galeessaa kan turan Geeddarame, bulchaa godina kaaba lixaa kan turan obbo Taqlaay Fiqaaduu fi bulchaa godina bahaa kan turan obbo Salamoon Tikuumidha. Miseensota akkasumas hooggantoota TPLF kan turan qindeessitoonni kunneen qoqqoodinsa paarticha keessatti uumameen keessaa ba'aniiru. Hundeessitoonni paartii haaraa kunneen qondaalota TPLF obbo Geetaachoo Raddaa hordofuun gara Finfinneetti imalan keessaa warra muraasadha. Garee TPLF kan dursan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu gidduutti muddamni hammaatee hangaa'onni paartichaa karaa akka imalan dirqamsiiseera. Gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed ta'uun kan muudaman obbo Geetaachoo Raddaatiin gareen durfamus paartii haaraa Simret jedhamu hundeessuuf adeemsa eegalaniis turan. Paartii siyaasaa naannoo ta'ee akka hundaa'uuf boordii filannoo Itoophiyaa irraa eeyyama yeroof kan argate Simret gareen Geetaachoo Raddaatiin durfamu waajjira magaalaa Maqaleetti banate irratti saamicha akka raawwatame ibsee ture. Qoqqoodinsi TPLF gidduutti mudatee paartiileen haaraan akka uumaman qofaa sababa hin taane hidhattoonni haaraanis uumamaniiru. Akka fakkeenyaatti hidhattoonni humnoota nageenyaa Tigraay jedhaman naannoo ollaa Tigraay taatee Affaar keessa socho'aa jiru. Humni hidhate kun yeroo garaagaraatti humnoota Tigraay waliin walitti bu'aa namoonni hedduunis gidduutti du'aa turaniiru. Miseensota qaama nageenyaa kan ta'an jechuudha. Kora hundeeffama isaa sanbata kan geggeeffate Wudiib Walaadoo Tigraay paartii siyaasaa qindoomina namoota dhuunfaa hooggansa TPLF keessaa ba'aniin hundeeffame isaa lammataa ta'eera. Qindeessaan yeroo paartichaa obbo Geeddarame siyaasa Tigraay keessaa waan dhiibamaniif dhaaba siyaasaa ijaaruuf dirqamni jedhaniiru. Tigraay keessatti fedhiin jijjiiramaa jira. Fedhiin jijjiirama dhalootaa dargaggeeyyii dhugoomsuuf dhaaba haaraa dhalootaa jedhamu qabannee dhufneerras jedhaniiru. Wudiib Waldoo Tigraay mallattoo miseensotaa walitti qabuu fi koongireensii hundeeffama isaa geggeessuuf boordii filannoo irraa eeyyama yeroof kan argate adoolessa 2017 ture. Ergasii akkaataa bu'uura seeraa ittiin bulmaata boordii filannootiin mallattoo miseensotaa hundeessitoota 4,000 walitti qabaniiru. Obbo Geetaachoo dambiin miseensummaa fi manifeestoon dhaabichaa konfiraansii hundeessitootaa sanbata darbe taa'ame irratti ifoomeera jedhan. Itti dabaluunis durataa dabalatee hooggantoota dhaabaa sadarkaa adda addaatiif filannoonni geggeeffamas jedhanis turan. Paartiin isaanii filannoo waliigalaa 7ffaa bara kana geggeeffama jedhamee eegamu irratti hirmaachuuf karoora akka qabus ibsanii turan. Obbo Geetaachoo filannoo bara 2018 injifachuuf cimanii akka hojjetanis ibsaniiru. Yoo hin injifanne akka dhaaba siyaasaa dorgomaa naannichaatti itti fufna jechuudhaanis ibsanii turan. Kanaan dura kaaba Itoophiyaa magaalaa Allaamaxaatti wal jijjiirraa dhukaasaa fulbaana 8 bara 2025 ture lubbuun namoota 4 darbee qabeenyarraa miidhaan ga'uun ibsamee ture. Jiraattonni magaalaa Allaamaxaa BBC'n dubbise lama wal jijjiirraa dhukaasaa hidhattoota Tigraay fi qaamolee nageenyaa federaalaa jidduutti ta'uun ibsameera. Kantiibaan magaalaa Allaamaxaa duraanii obbo Zinaabuu Dastaa taateen kun mudachuu mirkaneessanis jiru. Haa ta'u malee haala siyaasaa hidhattoonni TPLF qawwee hidhatan jedhaniin uumaniin naannicha akka hin jirree fi odeeffannoo bal'aa kennuu akka hin dandeenye dubbatanis turan. Jiraataan naannichaa akka maqaan isaanii hin dhahamne BBC'tti himan tokko akka jiranitti wal jijjiirraan dhukaasaa kan mudate wiixata galgala fulbaana 8 bara 2025 halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 hanga 5 gidduutti ture jedhaniiru. Homsii walitti bu'insaa kan ta'e waan badhaadhina Amaaraatiin hojjetamedha kan jedhan addabaabaayii wanciif diiguudhaan alaabaa Itoophiyaa buusuun alaabaa naannoo Tigraay fannisuu wayita yaalanitti ta'us dubbataniiru. Jiraattonni naannichaa addabaabaayicha diiguuf koomaandi poostiif gaaffii dhiyeessee kan ture yoo ta'u hayyama akka hin arganne kan ibsan jiraataan kun dhiyeenya kana humnootiin Tigraay gandoota magaalattii lama to'achuu isaanii kaasaniiru.
Addabaabaayii Wanciif irratti alaabaa fannisuudhaaf yaalii taasisan keessaa humnoota Tigraay fi federaalaa jidduutti walitti bu'iinsi yeroo mudatu miseensi federaalaa tokko dhukaasaan ajjeefamuu ibsaniiru. Isaan booda garuu muddamni cimee waan itti fufeef miseensi raayyaa ittisaa gara naannichaatti erga dhufeen booda dhukaasa raawwatameen miseensonni humnoota Tigraay gara 7 ta'an ajjeefamuu dubbataniis jiru. Isaan booda humnootiin Tigraay Aaraan gamoo Mohammad Luhuluu naannichatti argamu keessaa seenuudhaan beenzila facaasanii gubuun miidhaa qaqqabsiisuu fi namoonni nagaa 4 ajjeefamuu jiraattonni BBC'n dubbisee himaniiru. Naannichatti humnootiin federaalaa fi raayyaan ittisaa akka argaman kan dubbatan jiraattonni humnoonni Tigraay garuu gara naannichaatti dhufuudhaan biiroolee mootummaa adda addaa gandoota duwwaa 2 fi duwwaa 3 jedhaman keessaa to'achuu dubbataniiru. Kun hundi wayita raawwatamutti raayyaan ittisaa homaan goone kan jedhan maqaan isaanii akka hin eeramne kan gaafatan jiraataan tokko kun uummata irratti sodaa uumuusaas kaasaniiru. Suuqiiwwan gurgurtaa moobaayilaa gamoo Mohammad Luhuluu irra turan 4 manni nyaataa bargarii akkasumas suuqiin gurgurtaa uffata balaa abiddaa sanaan barbadaa'u jiraattonni himaniiru. Hidhattoonni TPLF erga gara magaalattii seenanii kaasee uummatarraan miidhaa hedduu ga'aniiru kan jedhan jiraataan gara biraa gama isaaniitiin raayyaa ittisaa fi humnoota Tigraay jidduutti wal jijjiirraan dhukaasaa gara daqiiqaa 30tiif taasifamee akka tures dubbataniiru. Waaqayyo biyya keenyaaf addunyaa keenyaaf nagaa irraa afaan ufaa buusu. Oduu gammachiisaa namoota gara biyyoota Arabaa fi biyyoota baagiddu galeessaatti hojiif imaluu barbaadan maraaf dhaabbanni keessan dhaabbataa leenjii raajii jedhamu leenjii gaggabaaboo kennuun kan beekamuu fi beekamtii guddaa kan horate namoota biyyoota baagiddu galeessaa fi biyyoota Arabaatti hojiif imaluuf barbaadan maraaf leenjii gahaa fi fudhatamummaa olaanaa kan qabu isiniif kennuudha. Dhaabbanni kun al takkaatti barattoota baay'inaan 60 ol ta'an leenjisee kan ga'umsu yoo ta'u gosoota leenjii afaan Arabaa fi Ingiliffaa, leenjii tajaajila kunuunsaa, leenjii tajaajila nyaataa fi dhugaatii baagiddu galeessaa, leenjii qulqullina qabinsa manaa fi eegumsaa, leenjii namuusa ogummaa fi jireenya akkasumas baajata qopheeffachuu, leenjii hojii abbootii qabeenyaa fi faayinaansii galmeessuu fi dubbisuutiin beekamtii waajjira mootummaa carraa hojii uumuu Oromiyaa irraa argateera. Marree gara biyya Arabaa fi baagiddu galeessaa deemuu keessaniin dura leenjii isin barbaachisu kottaa nu biraa fudhadhaa isiniin jedha. Leenjii nuti kenninuun booda qormaanni madaallii ga'umsa ogummaa yookaan COC'n ni jiraata. Iddoon itti argama keenya bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Buraayyuu naannoo mana qopheessaa yookaan gamoo Fiqiruu duubatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 911 65 46 duwwaa 966 99 99 14 dabalataan duwwaa 966 99 98 15 haloo nu jechuu ni dandeessu. Leenjii hojii mana keessaa quubsaa utuu hin qabaatin gara biyyoota Arabaatti hin imalina. Dhaabbata leenjii raajii filannoo keessan godhadha. Raajii. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraa fi wayitaawaatiin hanga deemnee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.